akkuma obboleessi koo bantiin jedhe rakkoon mul'ataa jiru qabsoo godhamaa jiru kanaan jijjiiramni dhufaa jira. Dhiibbaa guddaatu dhalataara mootummaa kanarratti jechuudha. Inni guddaan tokko ikonomikaalii cabaa jira mootummachi. Kun shakkii tokko hin qabu. Sababni isaas maali? Oromiyaatu hundee dinagdee biyya kanaati. Oromiyaan arra tasgabbii hin qabdu. Uummanni Oromoo arra qabbana waan hin qabneef Oromiyaanis tasgabbii hin qabdu. Oromiyaan immoo yoo tasgabbii hin qabne dinagdeen biyya kana Oromiyaa keessatti ta'u wabii hin qabu. Itti fufiinsas hin qabu. Maaliif Oromootu dhiigaa jira waan ta'eef abbaan lafa kanaa abbaan biyya kanaa. Kanaaf jecha Oromoo gadi qabdee lafee dugdaa dinagdee biyya sanaa kan ta'e abbaa dinagdee biyya kanaa kan ta'e saba kana caccabsaa saba kana salphisaa biyya kanarratti ikonomiidhaanis milkaa'uu hin dandeessu nagaa waaraas fiddee hoogganaa jedhamuu hin dandeessu jechuudha. Nama biyya bulchuu danda'u jedhamuu hin dandeessu. Dhuguma nama biyya bulchuu danda'u yoo taate jalqabaa uummata wajjiniin araara goota. Keessattuu uummata lakkoofsa guddaa qabu akkasii wajjiniin lola keessa seente xiiqii keessa seente Itoophiyaa bulchuu nan danda'a bulchaan jira ofiin jette yoo ta'e mana hakiimaa dhaquu qabda. Rakkoo qabda waan ta'eef. Politikaanis akkasii miti. Siyaasaa addunyaas hin beektu. Siyaasaa biyya kanaa seenaa biyya kanaas hin beektu jechuu agarsiisa kun jechuudha. Amma kan ta'aa jiru kana. Uummanni Oromoo keessumattuu yeroo as dhiyoo qeerroon yeroo marsaadhaan ibsi baasaa jiru kun labsiin godhaa jiru kun suuta ikonomii mootummaa kanaa cabsaa lafa buusaa deemaa jira jechuudha. Akkuma jarri xiiqiidhaan qabsoo Oromoo ciniinanii dhiigsuu barbaadan Oromoonis xiiqii qabee waan isaan silaa argachuu danda'an waan isaan silaa itti milkaa'uu danda'an milkii harkaa fudhataa jira jechuudha. Keessattuu Finfinnee irratti tarsiimoon bahe kun waan qoosaa miti. Karaa Finfinnee deemu cufuu kuni waan salphaa miti jechuudha. Finfinneen harka dhibbatti waan olla keessattuu Oromiyaa irraa seenuuf yoo ta'e malee Oromiyaa yookiin Oromiyaan alarraa kan seenuuf yoo ta'e malee kophaa ishee magaalaa sana keessatti waan akka jannataa wayii hin qabdu jechuudha. Jiraachuu hin dandeessu. Hundeen teessoon mootummaa kanaa hundeen siyaasaa Oromoo cunqursaa jiru immoo Finfinneedha. Kanaaf jecha Oromoon teessoo mootummaa kanaa teessoo sirna cunqursaa kan ta'e sanarratti qoqqobbii godhaa jira jechuudha. Uummata beelessuuf, uummata hiyyoomsuuf, jireenya uummataa akka tadhaa'u gochuuf karoora qabaatee odoo hin taane qabsootti jira waan ta'eef magaalaa sana hudhanii yoo qaban malee teessoo sirna siyaasaa cunqursaa ta'e kana hudhanii yoo qaban malee gaaffiin Oromoo deebii argachaa waan hin jirreef, Oromoon kabajamaa waan hin jirreef tarsiimoon kun bahe jechuudha. Akkuma kanattis hojiirra ooluudhaan guyyaarraa guyyaatti itti muddaa jira, hudha isaaniitti deemaa jira jechuudha haadni. Malee irraa laaffachaa fi hin jiru. Kana argaa jiru. Odoma arganuu sobanii keessa isaaniitti gubatanii daaraa bu'aa fuula waa diddibatanii dhufanii nama nagaa qabu fakkaatanii ibsa kennu malee argaa jiru waan deemaa jiru jechuudha. Qaala'insi Finfinnee keessatti yeroorraa yerootti hammaachaa jira. Gatiin midhaanii, gatiin kuduraa muduraa, gatiin jimaa, gatiin bunaa, gatiin waa hundi jechuudha. Waa hundi bitama malee wanta achi oomishamu hin jiru Finfinnee keessaa wanni oomisha qonnaa fakkaatu. Even waan warshaas yoo ta'e raw materials alarraa dhufa waan ta'eef innis ni qaala'aa jechuudha. Biiraa akka durii bittee dhugduu sanaa amma gatii durii sanaa hin argattu. Maaliif garbuun alaa fe'amee dhufa. Daabboon warshaan Finfinnee keessa hoo jiraatellee qamadiin bakka biraarraa fe'amee dhufa. Wanti biraas warshaan jiru achi keessa jira hundi akkasuma jechuudha. Kana dhiibbaan irratti godhamaa jiru kun kana caalaa jabaatetti fufaa deemaa jira waan ta'eef kana caalaa waan jajjabaatu immoo deema waan ta'eef mootummaan kun akka kanatti Oromoodhaan xiiqii qabee deemuu abadan hin danda'u. Karaan isaas dhiyoodha baay'ee gabaabduudha karaan isaa jechuudha. Kana yeroo qaala'insi hammaataa deemu uummanni Finfinnee keessaa maal godhu? Maaliif adabamna nuti jedha. Yes maaliif adabama dhuguma uummanni maaliif adabama? Uummanni kun gidduutti rakkachaa jira jechuudha. Amma Oromoodhaaf mootummaa kanatti hudha wal qabee jira. Kana gidduutti uummanni hiyyeessi rakkachaa jira dhugaa. Gaafatama kan qabu eenyuun irree? Isa aangoorra jiru, isa biyya bulchaa jiru. Maaliif nagaan buufnee jedhama? Maaliif uummata wajjin xiiqii wal qabdee qoonqoo keenya cuftaa? Ilmaan keenya guddifachuu maa dadhabnaa? Biyyi kun nuuf hin hanqanne tarsiimoo biyya bulchiinsaa nagayaa diriirsitee maaliif gaaffiin uummataa deebii argatee nutis nagaan
hojjennee amma humna keenyaatiin hin jiraannu galii amma argannu sanaatiin maaliif hin jiraannu arra galiidhuma argatuun jiraachuu danda'an jiru uummanni kana caalaa immoo hadhaa deema jechuudha jireenya uummata kanatti because qabsoo guddaatu deemaa jira lola deemaa jiru keessatti gaaddisa wayii argattee jala taa'uu hin dandeessu ibidda deemaa jira gamaa gamana kana ta'e amma uummanni Oromoo uummanni Finfinnee keessa jiru jechuudha kanaafuu amma nuti kan barbaannu uummannis otoo hin rakkatin mootummaa irratti dhiibbaa gochuu jalqabuu qaba uummanni jiraataan Finfinnee kuni gama sirna tokko goranii Oromoo jibbuuf Oromoo tuffachuudhaan eessayyuu ga'uun akka hin danda'amne jarris barnoota barachuu qaban haarayatti jechuudha dhaabaa caadaarraa eegalanii mootummaa kana wajjin dhaabbachuun nu miidhaa deemaa jira malee nu fayyadu furmaata nuuf ta'an jiru jireenyi keenya gadi deemaara malee ol deemaa hin jiru kanaafuu falli lammaffaan jiraachuu qaba kan jedhu yaaduu danda'uu qaban qabsoon uummata Oromoo qabsoo diinaa otoo hin taane qabsoo lammiiti qabsoo firaati Oromoonis Itoophiyaawiidha kan jedhu qalbii isaanii keessa hin jiru Itoophiyaawii jedhu miti okay Oromoonis Itoophiyaawiidha jedhu miti Oromootu gaafii dhiyeessaara abbaan biyya kanaa gaafiin isaa akka gaafii diinaatti akka gaafii weerartuutti akka gaafii bulguutti ilaalamee nagaan jiraachuu hin danda'u jireenyis jireenya ta'uu hin danda'u kan jedhu hubatanii uummanni jiraattonni magaalaa Finfinnees mootummaa kanarratti dhiibbaa yoo godhan malee rakkoon kun bakka itti dhaabbatu hin qabu kan jedhudha. So qabsoon Oromoo gama kanaan dhiibbaa guddaa gochaa jira jechuu barbaadeeni. Kan biraa ajjechaa gidduu kana raawwatameen ajjechaa suukaneessaa faashistummaa gidduu kana raawwatameen mootummaan kun caalaatti tasgabbii dhabuuf deema malee caalaatti jibbamaa tufamaa deema malee injifannoo argate tokkollee hin qabu. Hin beekna akka ajaja muummicha ministeeraatiin balaw gidalaw jedhamee waraanni kun ilmaan Oromoodhaa harka duwwaa hiriiraaf baate ajjeese ni beekna jechuudha. Kun uummanni kun irra dhiigee madaahee du'ee lubbuu isaa dhabee awwaalameera ta'uu danda'a. Oromoodhaaf duutii haaraa miti durumaa du'aas dhufne dhugaa. Lammiileen keenya du'aa jiran kun garuu gatiin isaanii bilaashatti waan hafuu miti jechuudha. Mootummaa kana gatii kaffalchiisuuf deema kaffalchiisuus jalqabeera jechuudha. Tokkoffaa alagaan warri alaa ilaalan namichi kun kaleessa looreeta badhaafame looreeta nageenyaa badhaafame noobeela nageenyaa badhaafame looreetiidha hojiin inni hojjetaaru maali kan jedhu jala bu'anii hordofaa jiru kunoo namichi faashistiidha jechuudha isa akkanatti nama fixu kanatu kaleessa abbaa nagaa jedhamee noobeela nageenyaa kan badhaafame jechuudha gaabbii keessa jira addunyaan irra jechuudha maal badhaafne eenyuun badhaafne kan jedhu wal gaafachaa jira tokko kana dippiloomaatikalii kufeera jechuudha. Gama biraatiin dippiloomaasiidhaan kufuu qofa doon taane sirnumti isaa deebi'ee wal nyaachuutti deema jechuudha. Oromoon quuqamu jira achuma keessa. Jarri kunis akkanatti Oromoo ajjeesaa akkamitti aangoo kanatti fufsiisuu dandeenya akkamitti biddeena nyaannee bullaa kan jedhee of gaafatu jira sodaadhaan liqimfamee gadi ba'ee dubbachuu sodaate iyyuu keessa isaatti namni nagaa hin qabu inni kaan jechuudha jara keessaadha warri dhugumatti Oromummaan itti dhaga'amu tokko tokko jechuudha. Kunis walitti isaan deebisa. Keessattuu humna waraanaatiif humna poolisaa keessatti wal gaarreffannaan guddaan dhalateera. Kana quba qabna jechuudha. Yooma akka dhoohee rakkoo guddaa fiduu deemu eegna malee wal gaarreffannaa guddaatu jira. Namichi abbaa inni masaraa jiru kuni poolisiidhaa fi wanni amanachuu dhabuurraa Riippablikaan gaardiidha kan inni itti abdatee jiru yeroo ammaa jechuudha. Uummata ganda gandatti naannoo Finfinnee sana mana manatti lakkoofsa uummataatiin haala qixxaatuun waraanni itti bobbaafamee eegsifamaaru gariinsaa miseensota Riippablikaan gaardii ta'uu dhagahaa jirra jechuudha. Kun akkamitti haala kanaan itti fufa jedhanii wal gaafachuun jira waanuma oolle jechuudha. Mootummaa ta'uu hin danda'u bifa kanaan. Kanaaf jenne kuni kana fakkaata. Wanni amma keessa jiramu bu'aa qabsoo ammaatiin garuu kun gahaadhaa gahaa miti. Kana caalaa dhiibeetti deeme malee kana caalaa yoo hudhame malee mootummaan kun hanga dhaqee lubbuun keessaa bahutti nama keenya hedduu nu jalaa miidhuu danda'a waan ta'eef itti sarduudha furmaanni isaa itti mudduudha kan qabame kana gadhiisuu diduudha hudha qabdee laaffifta taanaan fitu hudhamee du'a innis si hudhaara waan ta'eef kanaaf hanga lubbuun si keessa jirutti hamma humni keessa jirutti jabeessitee irree kee qabachuu danda'uudha jechuudha jireenya yookiin jiraachuu yookiin dhabamuudha barkan keessa jiru furmaata lama qofa kanaafuu dhabamuurra jiraachuu filachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Gaaffii kaanitti waan hin ceene itti fakkaatu. Gaaffii koo deebistee itti adeeman abdadha. Irraan ceene garuu sa'aatii keenya dhumaa'eera. Gaaffii xumuraa bantimee Oromoon mirga isaa akka sabaatti kabachiifachuuf
maal gochuutu irra jira jetta? Oromoon qabsoo daraan cimsuutu irra jira. Waan tokko hubachuu qabna jedhanii yaadanii. Tarii qabsoo Oromootiif hin fayyada yoo jedheetan waan agarsiisuun barbaada. Fakkeenyaaf shira guddaatu Oromoo irratti hojjetamaa jira yookiin immoo biyyattii irratti. Maalidha yoo jettan karaa dinagdee akka jirutti harka warra kaaba harkaa akka jiruun itti agarsiisuu barbaada. Fakkeenyaaf pirezidaantiin baankii biyyoolessaa sabaan Amaaraa ministeerri gumurkaa hoogganuu sabaan isaanii kan daldala ministeerri daldalaa isaanii maal kun jechuudha qarshii liqeeffannaa import exportii irratti waan gashan immoo taaksii kana malammalanii yookiin immoo dabarratti hojjetanii gibira kaffaluu dhiisuu waan kontirobaandii kanallee akkasaan heddumaan hojjechaa jiran ni beekna. Seera daldalaa kana akka isaanii mijatutti godhanii Oromoodhaaf saboota gara biraa taphaa ala gochuu irratti achumaan immoo malaammaltummaan kunillee akka haguugamee hafuuf koomishinarri poolisiidha kan isaaniiti. Koomishinarri malaammaltummaa yookiin immoo seera malaammaltummaa eegsisuu kan isaaniiti. Akka jirutti neetworkii uumanii saba Oromoo yookiin immoo sabaaf sablammii Itoophiyaa kana godhanii jiru. Kana qofa miti. Sa'aatii kana Oromiyaan tasgabbii hin qabdu jechuudhaan investmentii jiru kana akka jirutti gara dabra baraanitti geessuudhaan qabeenyaa biyyaa achitti geessanii namooti achi hojjetan illee naannoo Sandaafaa, naannoo laga Xaafoo, laga Daadhii kana kiraayeffatanii akka jiraatanii fi dimoogiraafii kana irratti dhiibbaa guddaa akka uuman gochuudhaan shira guddaatu Oromiyaa irratti xaxamaa jira. Kana biraan immoo maanni saba Oromoo naannoo jiraatullee saalfachiisuudhaan arrabsoo adda addaa arrabsuudhaan gaallaa jechuudhaan itti dabalaniis immoo waan isaan hojjetanii bulaniin suufaallee ittiin jedhanillee maqaatti baasanii Oromoo saalfachiisanii boquu gadi jabsuudhaan Oromoon jaarraa tokkoof meeqa darbe kana keessatti akka maranaa akka miillanaa qaana'een beeku. Kana hambisuudhaaf Oromoon gadi ba'uu qaba. Oromoo baha, Oromoo dhiha, Oromoo kaaba, Oromoo kibbaa kan jedhamu hin jiru. Oromoon tokkodha amantaadhaan bakka dhalootaatiin beekumsaan haala hojiitiin utuu waliin hiriin Oromoon gadi ba'ee falmachuu qaba. Falmiin kun yookiin hin jiraanna akka sabaatti yookiin cabnee gara iddoo durii sanatti deebina. Kana gochuudhaaf Oromummaa cimsuu qabna. Naannoodhaan wal hiruu hin qabnu. Wal bira dhaabbachuu qabna. Qabsoo kana daraan cimsuu qabna jechuudha. Odeeffannoo wal jijjiiruu, wal bira dhaabbachuu kanadha kan hin jechuu barbaadu. Galatooma. Tala galatoomii bantii yaa'ya qeerroof dhaamsa qabdu yoo qabaatte gabaabsi. Good. Qeerroodhaaf dhaamsi qabu gabaabaadha. Akkuma karaa sooshaal miidiyaa dubbachaa jirru qeerroon yeroo murteessitu keessa jiraachuusaa beekuu qaba. Hundumti qeerroon Oromoo jechuudha. Qeerroo qofa otoo hin taane uummanni keenya akka walii galaatti. Wanti qeerroo qofa irratti dirqama keenyee yeroo hundumaa qeerroo qofa jennu hin jiru. Haa ta'u malee qeerroon dargaggoodha. Dargaggoon immoo abdii biyyaati. Humna jabaa qaba. Fayyaa qaba dargaggoon irra caalaan. So yeroo hundumaa balaan tokko uummata tokkotti yeroo dhufu warri dursee siif jirra biyya koo jedhu dargaggoota qeerroodha jechuudha. Oromoonis seenaa isaa keessatti kanuma kan beeku injifannoon argames hooggansa qeerrootiin. Kanaaf wanni dhaamnu ammas qeerroo keenyaaf maalinni waan qabdan kana itti jabeessuu qabdan. Keessattuu dubbii Finfinnee kana. Dubbiin Finfinnee kuni dubbii jiraachuu yookiin dhabamuuti. Mootummaan kun Finfinnee bal'ifatee afatee ciisee Finfinnee jannata godhateeti Oromoo ibiddatti gadhiisee achi keessatti qophaatti Finfinnee kana
safe havenii godhateeti achirraa Oromoo nyaataa jira jechuudha. Oromoo nyaateeti holqa sanatti deebi'ee ciisa. Oromoo gadi bahee dhiigsee buruqsee holqa isaatti deebi'ee achi ciisa jechuudha. Finfinnee akkasiiti kanan dhuura keenya irra jirtu kun. Finfinnee Oromoof taatu tun taane Finfinnee Oromoo finiinsitudha. Oromoo miidhaa jirtutu jira jechuudha. Kanaaf Oromoon kallattii hundaan daandii Finfinneetti deemu cufu malee nagaan argatu. Cufu malee gaaffiinsaa deebiin argatu. Cufu malee hin kabajamu. Kana jechuudha. Kun wareegama xiqqaadhaan hojii hojjetamudha. Hiriira nagaa yeroo baanu kunoo nama hedduutu dhuma. Hiriirri dhugaadha. Odoo mootummaan garaa namaa laafu jiraate abbaa irree gara laafessaaf abbaa irree gara jabeessa jedhamu jira. Abbaa irree gara laafessa too ta'e hiriira goota. Hiriirri ammas waan ooluu miti boriftaanis nama godhama ta'a jechuudha. Haa ta'u malee piraayoritiin keenya kan duraa tarsiimoon keenya inni jalqabaa inni irratti hirkachuu qabnu guddaan karaa cufuu ta'uu qaba. Karaa cufuuf immoo guyyaa humna mootummaatiin hudha wal qabaa wal ajjeesaa irraa du'aa otoo hin taane yeroo kamnuu mijaa halkan fakkeenyaaf qeerroon jaaramee halkan daandii cufuu danda'uu qaba. Oromiyaa keessa sochiin godhamu kamuu wabii akka hin qabne mootummaa kanatti agarsiisuu danda'uu qabna. Mootummaan kun Oromiyaa bulchuuf mirga kan hin qabne dandeettiis kan hin qabne ta'uusaa itti agarsiisuuf daandiileen Oromiyaa keessa deeman hundi seef akka hin taane nagaa akka hin qabne iddoo ta'etti rakkoon akka dhalachuu danda'u warri karaa deemus beekuu qaba. Warri meeshaa fe'ee karaa deemus haa ta'u warri otoobusiidhaan akka uummataatti fe'amee karaa deemus ta'e adeemsa Oromiyaa keessa deemamu hanga uummanni Oromoo dhiigaa jirutti hanga uummanni Oromoodhaa qabsoo murteessituu keessa jirutti amansiisaa miti waan ta'eef miila isaanii fuudhanii akka gadi hin baane gorsina. Qeerroonis kana gorsuuf hojiidhaan agarsiisuu danda'uu qaba. Karaan cufamuu qaba. Daandiin Oromiyaa keessa deemu hundumtuu daandii yeroo ammaatti nagaan galanii bahan akka hin ta'in beekamuu qaba. Kun hammeenyaaf otoo hin taane qabsoo irra jirra, lola keessa jirra. Lola kana keessatti uummanni nagaan akka hin miidhamneef taargeetiin lola kanaa mootummaa kana qofa jala muramuu qaba. Garuu yeroo uummanni Oromoof mootummaan kun wal lolanutti uummanni gidduu kana jiru akka miidhamneef dhaamsi kun kan darbaa jiru. Namoonni karaan deemanu karaa nagaa deemanu nagaadhaan dhimma isaaniitiif deemanu waan Oromoo miidhan hin qaban. Garuu Oromoon mootummaa kanaan hudha wal qabee jira waan ta'eef dhidhiittannaa dhidhiittatu kanaan akka namni karaa irratti hin miidhamneef isaanitti hafuusaa wayyaa kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu nagaa waaraa argatanii biyya kanarratti nagaan jiraate Oromiyaa keessas nagaan socho'uudhaaf uummanni Oromoo gaaffiinsaa deebii argatee hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii Oromoon gaaffiinsaa sirnaan deebi'ee kabajamee akka saba kamiittuu lapheesaa dhiibee biyya kanarratti walqixxummaadhaan jiraachuu yoo hin dandeenye akka kanatti Oromiyaa keessa deemuun lubbuu ofii galaafachuu akka ta'e beekuu qabanii namoonnis jechuudha. Kanaaf qeerroodhaan wanni dhaamnu guddaan isa kana. Hudhaa qaba. Finfinnee hudhanii qabu barbaachisa. Wanni alarraa galu ta'ee Finfinnee irraa bahee deemu ta'ee Oromiyaa keessa qaxxaamuree deemuun qeerroo Oromootiif salphina. Aanaa kiyya keessa karaan qaxxaamuree deemu jiraannaan ana akka qeerroo tokkotti an salphadheera jechuudha. Akkasitti yaaduu qaba qeerroon Oromoo tokkoonsaa jechuudha. Kun bahan qabu, kibban qabu, dhihan qabu, giddugaleessan qabu, lixan qabu, kaaban qabu hundinuu namni dhimmi Oromoo kun isa laalesse hundi tarkaanfiin narraa eegamu maal? Eenyu wajjin gabbaanee maal goonu jedhee mari'achuu qaba. Naannoo ganda isaa hundatti jechuudha. Kana ta'uu baannaan salphina fokkisaa kana keessaa hin baanu. Nuti saba guddaadha kun nuuf hin malu. Iddoo nuun malletti kufnee caccabaa jirra. Jajjabaa keenya mana hidhaa keessatti ajjeesuudhaaf kunoo irratti duulaa jirani. Kana keessaa dafnee baafachuuf ofiifis salphina sana keessaa bahuuf tarkaanfii itti deemaa jirru waan nama qeerroon labsatee jiru kana qeerroon hojiirra oolchuu danda'uu qaba. Uummanni keenyas qeerrootti dhiisuu hin qabu. Kana jala muruu barbaachisa. Aayoliin abbooliin hundi qeerroo yoo dadhaban eebbisuu qaban. Milkaa'aa ilmaan keenya jedhanii eebbisuu qaban. Abbootiin amantii bataskaanatti ta'u, masgidatti ta'u, akka waaqeffataatti ta'u ilmaan isaanii eebbisuu qaban. Qabsoo haqaatti jiran jechuudha. Yoo danda'anii wajjiniin jooyin godhanii isaanitti dabalamanii hojii kana warri humna qaban immoo hojjechuu qaban. Daandii cufuu jechuun qabsoo guddaadha. Qawwee qabatanii diina adda dha'uudhaan adda miti jechuudha. Irraa ala miti. Kanatti milkaa'uun dandeenyaa ni dandeenya. Kana itti amanuu qabna jalqaba jechuudha. Kana yoo goone bu'aan dhufu maal inni kan jedhu yoo beekne
bu'aansaa akka mirqaansaa ta'ee fi amansiisaa ta'e gaafa hubanne dhibbaa dhibbatti itti deemnaan yeroo gabaabduu guyyootaan lakkaa'amtu qofa qabaata mootummaan kun umrii jechuudha. Akkasii kana qeerroof dhaamnaa hajabaannu jechuudha. Tole lamaan keessaniyyuu yaada bal'aa nuu laattanii fi yaayyaanii fi bantiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii har'aa qophii addaa qindeeffannee asuma irratti goolabna. Qophii kana qindeessee kan isin biraan ga'u Allattuu Bushanii akkasuma immoo gama teknikaatiin Aadil Usmaan waliin ture. Ammas qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.